manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa guyyaa kabaja ayyaana dubartootaa idil addunyaa Maarchi 8 kabaje. Sagantaa kabaja ayyaana dubartootaa kanarratti qooda fudhattoota mana murtii olaanichaa dabalatee kan manneen murtii aanaalee 19 fi kutaalee magaalichaa 6 irraa hirmaatan argamaniiru. Guyyichi bara kana akka addunyaatti marsaa 114ffaaf kan kabajame yoo ta'u akka biyyaatti immoo yeroo 49ffaaf kabajameeti jira. Kanuma sababeeffachuun manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaas guyyicha kabajee ooleera. Kaayoo kabaja ayyaana guyyichaa irratti haasawaa baniinsaa kan taasisan mana murtii olaanaa magaalichaatti ittaanaan pirezidaantii Milkeessaa Baqqalaa akka dubbatanitti dubartoonni dhiibbaa hin malle isaan irra gahu hambisuu fi mormachuuf gama hundaan hirmaattummaa isaanii akka cimsataniif ta'uu himaniiru. Dubartoonni hojiilee adda addaa hojjetu. Hojiilee hojjetan kanaaf immoo beekamtii waan argatan milkaa'ina argatan akka kabajatan tokko. Lammaffaa immoo keessaa mirga walqixxummaa dubartiif dhiiraa gender equality akka dhufu akka hubannoon uumamu. Keessaa hubannoon yeroo guyyaa kana silaa hubannootu uumama. Hubannoon uumamee walqixxummaan dhiiraaf dubartii fi gender equality kan jennu kun akka uumamu kan godhudha. Sadaffaan immoo dubartoonni gahee qabu, hojii qabu. Akkuma biyyaattis ta'ee akka addunyaatti bakka kamittuu dubartoonni gahee qabu waan ta'eef haadhas obboleettii haadha manaatii gahee bakka hundaa qabu waan ta'eef namni kamiyyuu kana kabajuu qabu waan ta'eef guyyaa kana akka har'umatti kabajnee asumatti kabajnee kan baanu osoo hin taane fuulduratti illee haalota ittiin walqixxummaan kun mirkanaa'uu danda'u. Hojiileen dubartiin hojjetan beekamtii kennu irratti hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef. Barreeffamni gabaabaan kaayoo kabajamuu guyyichaa ibsu dhiyaate akka eeruttis guyyichi bara baraan kabajamuun isaa dhiibbaa dubartoota irra gahuu malu hambisuu fi dubartoonni immoo walqixxummaan hojii fi dhimma kamiyyuu keessatti akka gahoomaniif ta'uudha kan ibse. Waajjira abbaa alangaa magaalaa Adaamaatti abbaan alangaa Burtukaan Isheetuu iddoowwan garagaraatti miidhaa fi dhiibbaa dubartoota irra gahu hambisuuf hunduu tumsaan gahee keenya bahuu qabnaa dhaaman. Kaayyoon guyyaa irraa walitti qabamne kun kaayyoo guddaadha. Kaayyoo kana wal qabatee nuti maal fakkaanna? Iddoo hojjennutti dubartiin gaafa nu biratti miidhamtee dhufte akkamitti ishii ilaalla? Akkamitti dursa kenninee fi dubbisna? Inni biraa immoo darbee achi darbee immoo warri walumaan oollu dubartoonni akkamitti waliin deemna? Dubartii waliin galtu dubartiin baay'attee akkasiin nuun jedhanii mire. Kanaaf walii gallee akkamitti tokko hojii keenya walii cimsinee akkamitti deemna? Gaafa qaawwa uumamu qaawwa nama biraa haftee dubartiitti jirtu san akkamittiin ishee gargaaruu danda'a? Akkamitti ilaalla gaafa rakkattee dhuftu akka walii galaatti garuu dubartoonni gaafa wal cimsine gaafa wal bira dhaabbanne gaafa walii yaanne maaltu na biratti hanqatee dubartii hiriyaa kiyya wajjin hojjennu maaltu rakkate kan jedhu san gaafa laalle malee dubartiin gaafa nu biratti miidhamtee dhufte immoo dursa kenninee ilaaluu qabnaadha. Qajeelcha poolisii olaanaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti qorattuun dhimma daa'immanii fi dubartootaa Inspeektar Birhaanee Galataa dubartoota keenyarra miidhaan garaagaraa akka hin geenyeef dhiironnis guyyicha kabajuu qabu jedhanii walitti dhiyeenyaan rakkicha hambisuuf hojjechuu qabnaa jedhan. Maarcheetii guyyaa tokkittiin kana qofa kabajamuu qabu. Maarcheetii kana warri dhiiraatu kan kabajuu qabu jedha kakootti. Maaliif isaan waan miidhaan nurra gahu san hubatanii boru nu gargaaru akka isaan danda'anitti isaanis nuuf waan ta'anii osoo leenjii kanaa fi ayyaana kanarraa argamanii barumsa kana oliin fudhanii bareedan jedha. Hirmaattonni ayyaanichaas gama isaaniitiin miidhaa fi dhiibbaan ammas darbee ni mul'ata jedhanii kana hambisuuf guyyicha kabajuun cinatti gahee nurraa eeggamu bahuu qabnaa jedhaniiru. Maarcheetiin ayyaana dubartootaa kun odoo danda'amee dubartoonni xiyyeeffannoo guddaa itti kennanii gaarii natti fakkaata. Dubartoonni maanuu xiyyeeffannoo itti kennanii jiran. Isa bira deemuu dhiisnee isuma ammayyuu yoo laalle dubartoonni hedduun irratti hin hirmaanne maaliif akka ta'e hin beekan. Dubartoonni maal akka yaadan maal akka ta'uu barbaadan hin beekan. Maaliif dhimmi kun dhimma dubartoota jajjabeessuu fi dubartoonni immoo ga'umsaanis ta'ee waan adda addaatiin cimina guddaa akka argachuu qabanidha. Kana irratti dubartoonni illee hanga takka hanqina qaban jedheetiin yaada. Nama kamiifuu haqin mala garuu dubartoonni gaafa hojii hojjennu murtii yeroo kenninu yeroo galmee qulqulleessinu manna yeroo dhiyeessinu yeroo qorannu waan dubartoota irra jiru ifin yakki irratti raawwatame dubartoonni hammam yakka isaan irratti raawwatame bahee dhufee gama seeraatti dhiyaataa jira. Kaayyoommaan ayyaana kanaa jajjabina dubartootaa jajjabeessuu fi miidhaa duraan raawwatamaa ture sanii hambisuu na fakkaati maqsuudha. Inni biraa akka durirra yoo laalle yeroo dubartiin itti dhalattu yeroo awwaalamtuu fi sagalee ol qabannaa yeroo dadhabamu keessa turre jechuudha yeroo duraa.
Amma garuu sanirraa alhamdulillah galanni rabbi haa ga'u ol baanee carraa ifaan ifatti mirga keenya falmachuurra geennee jirra jechuudha.